Yeroo ammaa kanatti namni dhugaan wal jaalatu naadira yookaan tasa argama. Jaalalli namoota wal fuudhanii waliin jiraataa jiran keessatti argama malee namoota ganaa wal jaalatan yookaan namoota amma jaalala keessa jiran keessatti naadira argachuu hin dandeetta. Sababni isaa dhiirri nama tokko itti jaalatu yookaan intala tokko itti jaalatu maal intala akkamii barbaadde jettee yoo gaafatteen dubartii takka ati dhiira akkamii barbaadde jettee yoo gaafatteen dhiirri fakkeenyaaf rifeensa dheertuu ka funyaan dheerattuu ka ija kana guugattu ka afaan kana bal'attuu jaaladhaa ka fuula kana dheerattuu naam jedhee wantoota adda addaa kana sii ka'a. Dubartiidhaan ati maal jaalatte jettee ka firiizii qabu masalan yookaan malaataa jaaladha yookaan ka rifeensa gabaabsifatee deemu jaaladha ka funyaan dheeratu ka ija kana keessa bareedu ka yoo seeqatu seequun isaa bareedu namni jettee wantoota hedduu daraddarte. Kana filannoon dubartoota ammaa ka dhiiraallee wantoota akkanaa filata. Maal filata inni? Kana filata jechuudha. Yaani fiizikaala gubbaa qof filata. Waan girgiddaa kana duuba jiru ammoo hin barbaadu. Yaani fakkeenyaaf amala qabdu ka warra kiyyanaa kabajju, ka warra ofii kabajju, ka haadhaaf abbaa ofii jaalattu, ka obboleewwan ofii kabajju, ka anana kabajju, amala gaarii ta qabdu jedhee wantoota akkanaa filannoo isaa keessa hin kaa'u. Gaafata maashaallah kan bareeduuf ta'anii barbaadu akkanaati jedha. Dhaqee intala sanii wal barata. Isiilleen waa wahiitu fa'aa irraa hawwatee tole jettiin. San booda yeroo jalqaba jaalala jalqaban sanitti laa ilaaha illallah dhugama waliif ta'an itti fakkaata. Inni illee waan qabu hundaa gannaqe isiillee waan qabu hundaa itti ganne. Yeroo kanatti wayita jaalala jalqaban lamaanuu waliin caqasa. Inni illee baay'ee haasa'uu barbaada isiillee baay'ee haasa'uu barbaada. Yeroo kanatti baay'ee haasa'uu yaani lamaanuu haasaa yeroo dheeraatti fudhata haasawa kana dheera. Halaas nu baay'ee waliin turree nu jaalalaaf walii taanaa jedhanii yaadan. Laakiin haasawni baay'een kun adada haasaa deemtuun ji'a jaha bakka haasawni hin dhumatu waanuma haasa'amutu jira. Laakiin ji'a jaha booda yookaan ji'a torba booda haasawni kun hin gabaabata. Yeroo kanatti hundi isaaniitu dhugaan isaanii bahaa deemti. Maaliif waan qaban hundaa isiin fuulee itti gannee inni illee waan qabu hundaa itti gannaqe. Silaa wayita jalqaban kanatti tokko caqasuu qaba. Tokko caqasaa ta'uu qaba. Yaani waan namni tokkos yookaan isiin caqasuu qabdu yookaan inni caqasuu qaba. Sababni isaa isiin qajeelatti isa hubattee yookaan isatu jaalatee miti inni waan isiin haasoftu hundaa caqasee isii qajeelatti keessa isii beekee haala saniin silaa ka deemuu qabu la inni haasaa isiin haasofti. Ji'a muraasa booda wanni haasa'amuun dhabama. Maal akka dubbatan hin beekan. Halaas dhumatee jira. Ka duraanii irra deebi'uu hin barbaadan. Yaani ka duraanii wal haffatsiisuu fi miti ka irra deebi'an. Yeroo kana hundi isaaniitu xabiyaa isaa ka orjinaala ka asliititti bahuu jalqaba. Sababni isaa awwala inni illee perfekti ta'ee waliin haasa'an of eegaa isiilleen of eegaa haasa'uu keessatti waliin haasofte. San booda dhugaan isaanii bahuudhaaf deemte. Siigalee yaani aadaa xabiyaa isaaniitti ta'an. San booda xabiyaa isaaniitti wayita ta'uudhaaf deeman bilbilli kunillee lash jedhaa deema. Waan jibbaa fi miidhal bilbilli lash ka jedhu wanni haasa'amutu hin jirre. Khalaas inni illee jaalatee ni jira inni onnee isaa kenneef jira isiillee onnee kennite. Laakiin lamaan keessaa tokko bilbila kana aadaa godhatee jira. Isitu aadaa godhatti faa bilbila kana yaani alaaxula akka inni bilbiluuf barbaadde. Inni fakkeenyaaf yeroo takka guyyatti yeroo takka bilbilee fi sa'a takka waliin haasaa jiru. La isiin ammoo ka awwalaa san barattee jirti ka sa'a sadii waliin haasa'u ka ji'a guutuu waliin haasa'u yeroo dheeraa wal osuma haasa'an faarafanii osuma haasa'an ka akkasii san barate. Yookaan isatu waan kana barata. Yeroo amma erga yeroo dheeraa waliin turan booda wanni kun gabaabataa deema. Maaliif wanni haasa'amu hin jiru? Wayita waliin bilbila akka mooltee maalii naam jedhanii yaani tapha wahii fidanii faa haasa'an maalii jedhanii namni yoo lamaan keessaa ammoo tokko tapha hin beekin jaalalli isaanii qilee bu'aa jechuudha. Yeroo kanatti isiin yookaan yeroo baay'ee isiin isatti boonuu jalqabde. Maaliif dhiira yoo itti boonan si duuka deema jedhanii yaada akkanaa sammuu keessaa waan kaahanii jiraniif isii marka wayita awwalaa saniin naan bilbilu xiqqolash jedhee jira. Akka wayita awwalaa 24 sa'a sanna waliin haasa'u itti boon yoo itti boonte
si hordofa amala dhiiraati dhiirumatu akkasi. Inni yeroo kana maal jedha na jijjiiramtee jirti akka wayita awwalaasanii waan ani jaaladheeniif waan onneetii ani kenneef jedhee imimmaan hanqataa aara. Yeroo aaru kanatti qaqara guyyatti bilbiluuf saniyyuu ofii usumaa jaalatuun aaree lash godha harka. Yimkin bilbilee faa kadhata. Yeroo takka jechuun ati maal akkana taatee maal jijjiirama siif jijjiirama ani maal jijjiirama isiilleen akkas jetti. Osuma achi jijjiiramte as jijjiiramte osuma jijjiiramte jira osuma jaalala lafa bu'ee karaa deemaa bu'ee dhufee jaalala isaa kana irra ejjatee ofirraa tara. Isiilleen fuula duudatti kennitee deemti ni duudatti kennee kasaaraa ji'a 7 yookaan waggaa. Kanaafuu obboleessa kiyya obboleettii tiyya ani akka yaada kiyyaatitti namni tokko wayita nama tokko jaalatu duraan dursee bareedumallee osoo barbaadu nama tokko haala amala isaatiin jaalachuu qaba. Ani osoo nama san hin beekin dura fiizikaalli isaa natti tole akkamitti haalaaf amala isaa baradha jettee yaadutu mala. Nama tokko fiizikaala isaa ilaaltee sitti tolasaa nama sanitti dhihaattee baratteeni akkuma baratteen ji'a lama teettee waliin haasofte khalaas natti tole jettee gara jaalalaa seentee ofillee miitee nama sanillee miidhuun qabu. Obsi yeroo kenniif nama san qajeelatti baradhu. Yimkin namni sun akka mul'atanii miti keessi isaa waan biraa ta'uu danda'a. Kanaaf yeroo kenniifi baradhu suuta jedhiitii hin jarjarinii. Yoo carraa kee yoo nasiiba kee ta'e oguruu hin deemu. Kanaaf suuta jedhiitii suuta tarkaanfadhu suuta jaaladhu sin jechuu barbaada. Akka fiideen balbala bana argattee hillim jettee seentee jaalattee kan booda yootiin jijjiirame isiilleen itti boona jettee innillee nabboonte jedhee kan booda waan duuda walii kennitanii fi kan biraa dhufee jidduu keessan akka hin seenne. Kanaafuu suuta wal baradhaa, suuta wal jaaladhaa, suuta tarkaanfachuudhaaf deemaa. Hin jarjarinaa tokko dhagahaa tokko isa dubbatu tokko dhagahuu qaba. Aslan ati nama tokko onnee isaa mo'achuu barbaadde haga dubbattu caalaa dhageeffachuu qabda. Sababni isaa ati nama si dura jiru san amala isaa haala isaa yoo beekte nama san akkamitti akka qabattu hin beektu. Gara barbaaddeetti akka barbaaddeetti qajeelachuu. Viidiyoon dheeratee jira.